Kun Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaati. Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3, roobii, kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2, kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon Daandii Haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo Daandii Haqaati. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa 169 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maarchii 9 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 30 2008 akka lakkoofsa Hijiraatti Jamaadul Awwal 29 1437 sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa guyyaa Arbiyaa yookaan guyyaa Harbaa isiniif tamsaatudha. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa akkam jirtu eenyi keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaa oolma bultiin teessan nagaa yooyyaa jennee harka fuune. Guyyaa jennee harka fuuneerra. Maarree dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa Arbiyaa haddaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Akkuma beekamu guyyaa sabtii nagayaatti jennee walitti dhaammannee kinoo guyyaa sabtii booda guyyaa alhadaa guyyaa wiixataa fi kibxata oollee hardhagaa walitti deebinee sagantaa guyyaa hardhaa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaawwan guyyaa hardhaa keessatti qophiilee adda addaa dhiheeffannee jirra. Sagantaawwan guyyaa hardhaa kan isiniif gaggeessinu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaa fi obboleetti teennaa Ummu Bilaal wajjin ta'uunidha. Obboleetti teennaa Ummu Bilaal sagantaa keenya guyyaa hardhaa keessatti dhaggeeffattoota keenyaaf maal fa'aa qabannee dhiyaanne dhaggeeffattoota keenyaaf osoo nuuf ibsite. Egaa dhaggeeffattoota keenya guyyaa addaa sagantaa nu qopheessines isinii dhiyeessinuu keessaa oduu, qophii harmee fi qophii qalamaati. Qophii qalamaa eeyyen diraamaa dabada boollabee kutaa 9ffaa fi barnoota mata duree gadhaabbannaa jettuudhaan Sheek Riyaadiidhaan nuuf kennamu. Akkasumas dhaggeeffattoota keenya qophii gaaffiif deebii qabannee jirra. Eeyyen sagantaawwan kana hundaa tartiiba isaanii eegnee gama keessanitti dhaqqabsuudhaaf kinoo istiidiyoo keessa seennee jirra. Anaaf obboleettiin kiyyaa Ummu Bilaal sagantaa guyyaa hardhaa istiidiyoorraa isiniif gaggeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya hunda dura kan dursu oduudha. Oduu wajjin turtii gaarii. Falmaatanii dhalaa dawaan gaarii haadha galmaa keessee nu barsiiftan firii isin gargaaru nu dheerataa umrii. Rabbii wajjin jira falmaattoota kaa warreen addaan baasu. Tuuta callaa baaqaa ashabaarii janii ittis baasa maqaa namni haqaan deemu galmanuu madagaa namni haqaan deemu galmanuu madagaa. Mata dureewwan oduu guyyaa hardhaa. Dargaggoon Abdulaziz Jamaal yeroo adabbii isaa xumuree mana hidhaarraa hiikame. Gaazexeessaa Salamoon Kabbadee dabalatee musliimoonni galmee Almaan Asaffaa jalatti matamanii jiran guyyaa hardhaas murtee osoo hin argatiin beellamni isaanii guyyaa boritti akka jijjiirame beekame. Gurraandhala 27/2008 godina Kibba Lixaa Shawaa magaalaa Walisotti dhaabbatni Daarul Qur'aan marsaa 4ffaa fi imaamotaa fi barsiisota diinii eebbisiisee kan jiru ta'uu beekameera. Hawaasni muslimaa magaalaa Gondar irra deebi'uun ahbaashotaa fi likkeelee mootummaa salphisan.
magaalaa Dirree Dawaa naannoo Xishoo yookaan 3 kiiloo jedhamutti mootummaan maqaa investimentii jedhuun hawaasa Oromoo lafa isaarraa buqqisuuf manneen seeraan alaa diiga jechuudhaan mana jireenya hawaasaa diiguu yeroo jalqabetti hawaasni mormii kaasuu isaatiin qaamota garaa jabeeyyii federaalaatiin tarkaanfiin hawaasaa irratti kan fudhatame ta'uu beekame. Qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaazii doormii barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa seenuudhaan barattoota 49 gubbatti miidhaa cimaa kan dhaqqabsan ta'uu beekame. Qondaaltonni mootummaa biyyattii kanneen murna bicuu Tigreen durfaman qabsoo sabni Oromoo geggeessaa jirutti muddamuun ergamtoota fi miseensota oppidiyoo maqaa qorannoo jedhuun bakka hedduutti muddanii akka jiran beekameera. Amma oduu bal'inaan dargaggoon Abdulaziz Jamaal yeroo adabbii isaa xumuree mana hidhaarraa hiikame. Manni murtii kaangaaroo mootummaa adabbii waggaa 3-7 irratti muruun isaanii yaadatama. Obboleewwan keenya magaalaa Adaamaarraa mana hidhaa mootummaa keessatti haqaan malee baatii 9 fi hidhaa keessa turan keessaa obboleessi keenya Abdulaziz Jamaal irratti murtee adabbii waggaa 3-7 caamsa 26/2007 akka adabamu irratti kan murteesse ta'uun ni yaadatama. Magaalaa Adaamaarraa basaasota mootummaatiin ukkaanfamanii mana hidhaa Qiliinxootti hidhamanii himannaa isaan irratti baname hordofaa turan dargaggoo Abdulaziz Jamaal kanaan dura manni murtii himannaa abbaa alangaa fudhachuudhaan dargaggoo Abdulaziz Jamaal fi Jibriil Umar badii raawwattaniirtu murtee ofirraa ittisaa jedhu kan dabarse yommuu ta'u dargaggootni lamaanuu ragoota ittisa eegi dhageessa booda murtee kennuu fi manni murtii caamsa 18/2007 beellama kan kenne yommuu ta'u guyyaa beellama isaaniitti Abdulaziz Jamaal gubbatti murtii badii dabarsuudhaan dargaggoo Jibriil Umar bilisaan kan geggeesse fi obboleessi keenya Abdulaziz Jamaal caamsa 24/2007 adabbiin akka isaaf salphifamuuf ragoota akka dhiyeeffatu ajajni kennameefii turuunis ni yaadatama. Daddacha mana murtii Liddataa Damee 19ffaa caamsa 24/2007 moggaafame irratti abbaan alangaa mootummaa adabbii waggaa 7 akka obboleessi keenya Abdulaziz gubbatti kennamu gaafatus manni murtii himannaan shororkummaa inni itti himatame keeyyata 652 lakkoofsa 1 ta'us keeyyatni kun jitni yookaan iskeeliin adabbii isaa bahee wanta hin jirreef gocha shororkii inni irratti hirmaate gubbatti lubbuun namaa bahee wanta hin jirreef murtii adabbii farra shororkummaa salphaatiin murtii ni kenninaa akkasumas eeyyata abbaan alangas gaafatee kufaa taasifnee himatamaan akka murtiin adabbii isaaf salphifamu eeyyata dhiyeeffate 3 fudhachuudhaan himatamaan guyyaa qabame irraa kaasee waggaa 3-7 akka adabamu irratti manni murtii kan irratti murteesse fi obboleessi keenya Abdulaziz Jamaal yeroo adabbii isaa xumuree guyyaa har'a mana hidhaarraa hiikameera. Alhamdulillah obboleessi keenya Abdulaziz Jamaal barataa kutaa 11 irraa qabxii mishaa galmeessuudhaan gara kutaa 12 darbee barnoota isaa jalqabuuf yeroo inni jedhutti kan qaamota garaa jabeeyyii mootummaatiin ukkaanfame mana hidhatti dabarfame kunoo guyyaa har'aa yeroo adabbii isaa xumuree firaafiiqaa isaa wajjin walitti dabalameera. Obboleessa keenya Abdulaziz Jamaal raadiyoon daandii haqaa bilbiluudhaan kan dubbiste yommuu ta'u dargaggeessa kanatti bilbiluudhaan mana hidhaarraa ba'uu kan keetiin maaltu sitti dhagahame yeroo jedhne gaafannu deebii ajaa'ibsiisaa kan nuuf kenneefi mana hidhaarraa ba'uu kiyyaan gammachuun natti hin dhagahamu gaafiiwwan nu gaafannee deebii hamma argatanutti akkasumas obboleewwan kiyya mana hidhaa keessatti dhiisee bahee jira gammachuun kiyya guutuu miti yeroo ammaa kanatti mana hidhaa dhiphaarraa gama mana hidhaa bal'atti akka baheettu natti dhagahama jechuun deebisee jira. والله ማለት ያው አልহামዱሊላህ ከእስር ቤት መውጣቱ በራሱ ጥሩ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ግን የተለየ ስሜት አልተሰማኝም ሐቂቃው ማለት ነው። ያው ማለት በመታሰር ለመፍራት አይደለም እኛም ይታሰር ነው ራሳችን የቻለ አንድ ዓላማ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ የዛ ዓላማ እልባት ካላገኘ በስተቀር ሐቂቃ መፈታቱ የሚባለው ነገር ደስታ ነው ብዬ አላምንም እንደራሴ ማለት والله dhugumatti mana hidhaarraa ba'uunu wanta nama gammachiisu tokkodha. Sanii ala garuu miirri koo hedduus jijjiiraman qabu. Dhugumatti nuti kan hidhamneef duraanuu hidha sodaannetii miti. Nuti nama kaayyoo qabu. Kanaafuu kaayyoon nuti hidhamneef sun osoo falan argatiin hiikamuun keenya gammachuudha jedhee namanu akka mata kiyyatti. Sanii ala garuu obboleewwan koo mana hidhaa keessatti dhiisee bahe Yusuf Geetachoo fi obboleewwan koo biroos mana hidhaa keessatti dhiisee gara addunyaa gammachuutti bahe jechuun ni ulfaata. እዚህ በተረፈ ደግሞ አብሬ የነበርኩትን Yusuf Geetachooን ሆነ ሌሎች ወንድሞቻችንን እዛው ማክራት ብሎ እኔ ወደ ሰፊው ዓለም ሐቂቃ ደስታው ያለበት ቦታ መጣሁ ማለት ይከብዳል። ስለዚህ ያው አልহামዱሊላህ ማለት ከእስር ቤት መውጣቱ ጥሩ ነገር ቢሆንም ነገር ግን እንደው ከትንሹ እስር ቤት ወደ ሰፊው እስር ቤት የገባሁ ነኝ መስለኝ እንጂ ለውጥ አለ ብዬ አላምንም። ከናፍ አልহামዱሊላህ mana hidhaa keessa bahuun
wanta gaarii ta'us haa ta'u malee mana hidhaa dhiphaarraa gama mana hidhaa bal'at akka bayetti natti dhagahama malee jijjiiramatu jira jedhee namanu. Dargaggeessi kun yeroo murteen adabbii sitti kennamu maaltu sitti dhagahame jennee yeroo gaafannu gammachuu guddattuu natti dhagahame akkuma ustaas Yaasiin Nuuruu jedhe injifannoo arganne jechuun dubbateera. حقيقة بفرد ساعة يتسمى يتمنيت ياسين نورو يبفرد ساعة يتسمى بذي نبر مالت فوزت ورب الكعبة كحقيقة يفرد الناس يتسمى يعني مالت عنده حقيقة مثل الله سيمون الدن لازم فوزت ورب الكعبة نار لالو بارب الكعبة وجيت هون الدن زارب بالمش نكشن فلان نبرن هاي كذا دي من عشان ناس اللي كده نحكي عن الناس لازم يبقى المسجد هذا الرزق كله شو الناس اليوم رغمت يرو مرتي أدبي نتمرن كان نتدعى أكم أستاذ كنا ياسين نورو رتي يرو مرتين أدبي كنمي فزتوا ورب الكعبة جلسا سنتو نتس دعامي أيين ربي كعبان نتحاتو إنجفنير أكم إني جد أنيس يرو سنت ميرا إنجفت شوتي ملي ميري موهاتمو نتين دعامني إنما جرسني غلطون فتي dargaggeessi kun ammaan booda qabsoon hawaasa akkamiin itti fufuu qaba hawaasnaaf ergaanat dhaamtuu maalidha jenne haaluma gaafanneen kaleessas gaafii mirgaa gaafachuu keenna hidhamnee jirra ammas hiikamnes gaafii mirgaa keenna ni gaafanna qabsoon keenna hamma dirree injifannootti itti fufuu qaba jechuudhaan ergaa isaa dabarsee jira. ተፈጥሯዊና ህገ መንግስታዊ ነፃነታችን እየተጠቀምን ጥያቄያችንን መሰቻችን እየተመታሰራለን እየታሰርን እንጠይቃለን። ይሄው ዛሬም ተፈተንም ጥያቄውን እንጠይቃለን። የታሰሩት ኮሚቴ ይፈቱልን፣ ዛሬም መንግስት እጁን ከሃይማኖት ያውጣ፣ የመሳሰሉት ጥያቄዎች ሐልታ ዛሬም እንጠይቃለሁ። ይሄ ህገ መንግስታዊም ተፈጥሯዊ መብት ስለሆነ ማለት ነው። mirga uumamaa fi mirga seeraaf heerri na goonfachiise gubbatti hordofnee gaafii keenya fi mirga keenya gaafataa ni hidhamnes ni gaafanna kinoo hardhas hiikamnes ni gaafanna koreen keenya hidhaman haa hiikaman hardhas mootummaan amantii keenya keessaa harka isaa haa baafatu gaafiiwwan kanaaf kana fakkaatan hardhas ni gaafadha kun mirga uumamaan argadhee fi mirga seeraaf heerri na goonfachiise waan ta'eef hardhas ni gaafadha. أنا أقول يعني تبين مالك يرتكن لوت مجنيس مالك بيشارلهم أما تعرفين زمانات اللي فل بيشار وأنا نقدر صبر ميبار لو نقدر ينتنات نخلصه اسمه ورثة يدمرون نقدر كتب جمرتنا أي كان نقدر كتب جمرة لا بد من مكان نتجرى صار لبس إيه كان هو نقدر دخلنا وين جاء ثاني يجينا المام تلاقي ياهون داري ستة مسلمين يجمرنون يازمون تكتب يجمرنون لكن يجرى صار إن شاء الله نمرون dhugumatti qabsoo jechuun kan guyyaa gabaabaa keessatti bu'aa isaa argan jechuu miti waggoota dheeraa yookaan yeroo dheeraa barbaaduun isaanii mala wanti guddaan obsaaf gadhaabbannaa qabaachuun hawaasni muslimaa wanta jalqabee fi xambaasuu isaati dhugumatti eegii jalqabamee raawwii argatuudha qaba yoo kun hin ta'in garuu dadhabbina guddaadha jedhee an akka kootu amana kanaaf hawaasni muslimaa qabsoo jalqabee fi xambaasaa fedhii rabbiitiin inshaallah jedheetiin amana. raadiyoon daandii haqaa obboleessa keenya Abdulaziz fi maatii isaaf hawaasa muslimaa hunda baga gammanne jenna. Gaazexeessaa Salamoon Kabbadee dabalatee musliimoonni galmee amaana saffaa jalatti himatamanii jiran guyyaa har'as murtee osoo hin argatin beellamni isaanii guyyaa boriitti akka jijjiirame beekame. gaazexeessaa Salamoon Kabbadee dabalatee musliimoonni qulqulluu galmee amaana saffaa jalatti himatamuun murteen balleessummaa irratti muramee jiru 24 guyyaa har'a haaluma beellama isaaniitiin mana murtii dhiyaatanii kan ture yommuu ta'u manneen murtichaa abbootiin seera mana murtii keessa osuma jiranii abbootiin seeraa hin guutamne jechuun guyyaa boriitti beellama jijjiiramaa akka qabe maddeen gabaasaniiru. manni murtii kaangaaroo dhaddacha asiin dura moggaafame irratti obboleewwan galmee amaana saffaa jalatti himataman 28 keessaa 4 bilisaan akka gadhiifaman erga taasisee booda 24 hafan irratti ammoo murtee balleessummaa akka dabarsee fi murtee adabbii xumuraa isaan irratti dabarsuu fi guraandhala 30tti beellama qabee akka ture ni yaadatama. haa ta'u malee himatamtoonni kun murtee adabbii dhumaa isaan irratti murame dhaga'uuf guyyaa har'aa mana murtii dhiyaatanis manni murtichaa abbootiin seeraa hin guutamne jechuun guyyaa boriitti beellama jijjiiramaa kan qaban ta'uu beekameera. hawaasni musliimas guyyaa borii baay'achuudhaan dhaddacha irratti dhiyaatee deeggarsa obboleewwan keenyaaf qabu ni agarsiisa jedhamee kan eegamuu fi hawaasni musliimas dhaddacha kana irratti argamuudhaan deeggarsa obboleewwan isaaf qabu agarsiisuudha qaba jedhameera. godina kibba lixaa shawaa magaalaa Walisootti dhaabbanni Daarul Quraan marsaa 4ffaa fi imaamotaa fi barsiisota diinii eebbisiisanii kan jiru ta'uu beekameera. barattoonni guraandhala 28,2008 eebbifaman baatii jaa kan leenjii fudhatan yommuu ta'u sadarkaa dippiloomatiin barattoonni 16 marsaa 4ffaaf eebbifamaniiru.
sagantaa eebba fi muhaadaraa kanarratti miseensi koree fara barbaaddu hawaasa muslimaa Sheekh Sultaan Amaan Ustaas Yaasin Nuuruu munashida jaalatamaaf daa'ii raayyaa abbaa mancaa fi Ustaas Muhammad Faresh kan sagantaa kana gubbatti argamuun irraa qooda fudhatanii fi ergaawwan adda addaa babbareedoo kan dabarsaa turan ta'uu maddeenii gabaasaniiru. Sagantaa akkaan bareedaa ta'e kanarratti hawaasni lakkoofsaan hedduu ta'e kan irraa qooda fudhate yommuu ta'u hojiin dhaabbatni kun hojjetaa jiru hojii akkaan murteessaa waan ta'eef xiyyeeffannoon kennamee fi hojiiwwan akkasii kun iddoo biraattis osoo dabalataan irratti hojjetaman bareeda ta'uu kan yaadni kennamee fi dhaabbata murteessaa kana cinaa hawaasni keenya kallattii hundaan jiru akka bira dhaabbatu waamicha taasifna. Sagantaa kana gubbatti namni hordofaa amantaa biraa harka Ustaas Yaasin Nuuruu miseensa koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa gubbatti islaamummaatti kan seene ta'uu beekameera. Hawaasni muslimaa magaalaa Gondar irra deebi'uun ahbaashotaa fi lukkeelee mootummaa salphisan. Majliisonni seeraan alaa kanneen mootummaa wayyaaneetiin deeggaraman kutaalee biyyattii garaagaraa keessa salphachaa akka jiran asiin dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun majliisonni seeraan alaa ahbaashonnii fi ergamtoonni wayyaanee waliin ta'uudhaan marii hawaasa muslimaa magaalaa Gondar waliin taasisan irratti salphachuun gara dhufanitti akka deebi'an maddeenii keenya gabaasaniiru. Marii kana irratti kantiiba magaalaa Gondar dabalatee itti gaafatamaan dhimma nageenya magaalaa Gondar kan argame yommuu ta'u ahbaashonni akkuma amala isaanii ustaasota keenya maqaa xureessutti yommuu seenan hawaasni muslimaa magaalichaa mormii guddaa kaasuun maalummaa isaanii tokko tokkoon itti himanii kan jiru ta'uu beekameera. Hawaasni muslimaa magaalichaa dalagaan majliisonni seeraan alaa gaggeessaa jiran sirrii akka hin taane majliisonni seeraan alaa hojii amantii keenyaaf fayyadu tokkollee dalaganii akka hin beekne inumayyuu muslimtoota reebsisaa hiisisaa fi ajjeesisaa kan jiran isaan akka ta'an ustaasonni keenya Ustaas Abubakar Ahmad Ustaas Abdiin Jabalee fi kanneen biroo shororkeessitoota miti shororkeessitoonni isiniidha jechuun majliisotaa fi ergamtoota wayyaanee salphisee gara isaan dhufanitti deebisee kan jiru ta'uu beekameera. Majliisonni seeraan alaa fi lukkeelee wayyaanee ejjannoo hawaasa muslimaa magaalaa Gondar kanatti akkaan aaruun dafanii bishaan dhugaa akka turanii fi aarii guddina fuulli isaanii kan gurraacha'e ta'uu maddeenni keenya naannawaarraa nuuf gabaasaniiru. Hawaasni muslimaa guutuu biyyattii haaluma kanaan shiira mootummaa wayyaanetiin wixinamee majliisa seeraan alaatiin hojiirra oolfamuuf tattaaffatamu kan tokkummaan ka'uudhaan mormachuu akka qabu ergaa kennaa dabarsina. Gurraan dhala 28 magaalaa Dirree Dawaa naannoo Xishoo yookaan 3 kiiloo jedhamutti mootummaan hawaasaa irratti tarkaanfii fudhate. Mootummaan maqaa investimentii jedhuun hawaasa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf manneen seeraan alaa diiga jechuudhaan mana jireenya hawaasaa diiguu yeroo jalqabetti hawaasni mormii kaasuu isaatiin qaamonni garaa jabeeyyii federaalaa tarkaanfii fudhatanii hawaasa irratti dhukaasuudhaan miidhaa kan dhaqqabsanii fi namoota hedduu kan madeessan ta'uu beekameera. Hawaasa lafa isaanii irraa buqqisuudhaan kaampaanii naashinaal simintoo jedhamuuf kennuudhaan hawaasa beela kan gaaga'an ta'uu maddeenni keenya kan nuuf gabaasanii fi hawaasni tokkummaan ta'uun ofirraa qolachuudhaaf waadaa kan walii gale ta'uu naannawarraa maddeenni keenya gabaasaniiru. Arda yaananii ganda 3 kiiloodha. Mana diggaan iggootii dhajanii shinqaa walan guyyaa irraa. Federaalaan Dirree Dawaarraa mana keenya amata meeqa keessa jiraachuu jiru jijjiiganii federaalli nam meeqa madeessaa ture. Saniifuu wanni hawaasni kun irratti hirmaanne hawaasni wanni itti hirmaateef yeroo amma duraa mana 30 hojjiisanii hawaasni callee ture jechuudha. Saniifuu arrammoo qophoonnee biraa rorkinaa jedhanii dachii teenyaa takka gabayaarra nuti oolfanne irraa dhorkuu jiranii jechuudha. Naashinaal simintoon amma dura dachii teenya gabayaa kanarratti isiniif kafallajanii waa takka kafaltii malee as keessa hojjettanii faabirikaan kun keessanii kan waan keessaniitii jedhanii dachii nuti qotannee horii yookiin kaan irraa dheechifannee horii itti horsiifannee qotannee bishingaa irraa jiraannu. Bishingaa malee agabuurri nu dabarsanii jiranii jechuudha. Saniifuu ammoo tokko tokkoon uummata hunda keessaa faabirikaa keessaa yaasanii bakka hundi isaaniitu bakka akkanatti diriirra tafee jechuudha namuu beelaan hafee jira jechuudha. Saniifuu uummata kana amma miidhaan saniirraa xiqqoo nutti dabalaa jirtu arda ijaaranii sana keessatti mana keenya kan keessa jiraannu manuma keessa jiraannu amma 20 ol bakka abbootti keenyaa daraan dachee nutti baraa turte arrarraa eegalanii jijjiisuu jalqaban jechuudha. Sanii hawaasni itti ba'ee akka inni hin jiisne dura dhaabbate. Ogguu kana rasaasaa fi qawweedhaan federaalaan uummata namni meeqa dhawaanii kaanis uleedhaan cafaqanii tumanii laangammaa jiranii jechuudha. Obboleewwan rasaasaan rukutaman keessaa inni tokko Jamaal Muhammad kan jedhamu yommuu ta'u rasaasaan miila irra dhawamee yeroo ammatti hospitaal Maariyaam Worq magaalaa Dirree Dawaatti waldhaanama kan jiruu fi
dargaggeessi Nuuraddiin Ibraahim ammoo miidhaan cimaan irra ga'ee hospitaaluma kana keessatti wal'aanama kan jiru ta'uu maddeenni keenya naannawaarraa nuuf gabaasaniiru. Nam lama ni madeessanii jechuudha. Nam lameen dhawan miila kana tokko Jamaal Maamuun Usmaan tokko Nuuraddiin Abrahaam sanii dhawanii ilaan gammaa haaka maciisanii jiranii jechuudha. Saniifuu mana arraan tana inni isaan akkanarra godhan mana shaamiidhaa dhufanii ni diigne jedhanii baarzaawaa fi uleedhaan buqqaasanii mana jiisinaan akkasitti hawaasni irra bubbee jechuudha. Saniifuu yoo dhiibbaan akka adda addaa kanaafuu uummanni qawweedhaan dhiibbaan adda addaa hedduun irra deemaa jirti jechuudha. Ammas Oromiyaa keessatti mormiin itti fufeera. Qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa ammas barattoota irratti tarkaanfii fudhatu cimsanii itti fufaniiru. Gurraan dhala 28 qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaaziin doormii barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa seenuudhaan barattoota 49 gubbatti miidhaa cimaa kan dhaqqabsanii fi barattoota doormii isaanii keessa seenuudhaan balbala caccabsuudhaan dhiiga barattoota kan dhangalaasan ta'uu beekuun danda'ameera. Barattoota kanaafis tajaajilli yaalii gahaa akka hin kennamne ogguraa akka turan beekameera. Gurraan dhala 28 godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti mormiin geggeeffamaa akka ture beekame. Aanaa Mattuutti barattoonni mana barumsaa Abdii Boorii dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun mooraa dhiisanii yeroo bahanitti humni waraanaa wayyaanee garaa jabeessi rasaasa dhukaasuun akka barattoota bittinneesse beekame. Fincilli diddaa gabrummaa ammas itti fufee bifa haarawaan magaalaa Finfinnee yuunivarsiitii Finfinneetti guyyaa kaleessaa dhoheera. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee imbaasii mootummaa Ameerikaa fuulduratti dhaadannoowwan adda addaa qabatuudhaan mormii cimaa taasisaniiru. Dhaadannoowwan dhaga'amanii turan keessaa Stop Killing Oromo Students We Need Freedom fi dhaadannoowwan biras kan dhageessan yommuu ta'u mormii kana irratti barattoonni 11 ol ta'an poolisoota federaalaatiin kan hidhamanii fi tarkaanfiin barattoota irratti kan fudhatame ta'us maddeenni keenya gabaasaniiru. Godina Arsii aanaa Xannaa magaalaa Xiichootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii guyyaa kaleessaa geggeessaa oolan gubbatti barattoonni 9 baltalumatti kan hidhamanii fi barattoonni isaan hafan dhukaasan addaan facaafamanii akka jiru maddeenni gabaasan. Mootummaan yeroo ammaa kanatti hawaasa keenya kallattii hundaan rasaasaan qolaa jiru kanatti hawaasni keenya rakkina bishaaniidhaan gaaga'amaara. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Askoo fi magaalota naannawaa Finfinneetti argaman kan akka magaalaa Furii, Burrayyuu, Sulultaa fi kanneen biroos rakkina bishaaniidhaan gaaga'amaa akka jiran beekame. Mootummaan baajeta ijoollee keenyaa gaafii mirgaa gaafattuu ittiin ajjeesuu hin dhabne rakkina bishaanii kana furuu akka hin danda'in beekameera. Qondaaltonni mootummaa biyyattii kanneen murna bicuu Tigreen durfaman qabsoo sabni Oromoo geggeessaa jirutti muddamuun ergamtoota fi miseensota oppidiyoo maqaa qorannoo jedhuun bakka hedduutti muddanii akka jiran beekameera. Haaluma kanaan miseensonni oppidiyoo paarlaamaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti walgahii taasisaa akka turan maddeenni gabaasan. Walgahiin kun kan hoogganame Afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Abbaduula Gammadaa fi paarlaamaa Itoophiyaatti bakka bu'aa oppidiyoo kan ta'e obbo Geetaachoo jedhamuun durfamaa kan ture yommuu ta'u qabxiiwwan ijoo walgahii kana irratti ka'an sagalee Oromiyaa miidiyaa neetwork dhaqqabee irraa akka armaan gaditti qindeessinee isiniif dhiyeessina. Akka geggeessan walgahii kana dubbatanitti mormii yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru mormii humnoonni alaa uuman osoo hin taane rakkina yeroo dheeraaf kuufamee ture ta'uu isaa dubbachuun gaafiin uummataa gaafii sirrii fi maddii rakkoo kanas rakkoo dhaaba isaanii keessa jiru akka ta'e dubbataniiru. Kanuma waliin wal qabatee namoonni baratan hojii argachaa akka hin jirree fi gabaasni caasalee mootummaa garaa garaa irraa dargaggoota fi hiree hojii uumnee jirra jedhamuun gabaasamu martii kijiba ta'uu isaa dubbachuun waggaa waggaatti Oromiyaa irraa barattoota 39,000 eebbifamanii bahanii isaan keessa ammoo 25,000 baadiyyaa irraa kan dhufan ta'uu isaanii ibsuun yeroo ammatti guutuu Oromiyaa keessatti dargaggoonni miliyoona 2 ol ta'an hojii dhabanii taa'aa akka jiran ifa taasisaniiru. Dabalataanis qabxiiwwan walgahii kana irratti ka'an keessaa inni tokko lafti Oromoo jumlaan saamamaa jiraachuu isaa kan mirkaneessedha. Saamamuun lafa Oromoo kun rakkoo magaalaa Finfinnee qofatti mudate osoo hin taane rakkoo guutuu Oromiyaa keessatti mudachaa jiru ta'uu isaa ibsuun akka fakkeenyatti magaalaa Adaamaa fi Dambidolloo keessatti sabni Oromoo lafa isaa irraa buqqa'uun saamamaa akka jiru ifa taasisaniiru. Namoonni walgahii kana irratti hirmaatan kanaan booda tasuma akka duratti uummata Oromoo bituun hin danda'amu yaada jedhu kaasanii jiru. Dabalataanis bakka bu'oonni uummataa osoo irratti marii hin taasisin murteen as tokkaay jedhamuun murtiin gubbaatii gad darbu rakkoowwan uumamanitti rakkoo kan dabaluu fi murtiiwwan caffeen dabarsus ijuma kanaan kan ilaalamu ta'uu isaa hirmaattonni walgahii kana kaasanii jiru. Hawaasni Oromoo qabsoo geggeessaa jiru keessatti eenyu akka ta'e hunda keenya
Gingilcheenu beekee jira kan jedhan afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an abbaan duulaa ummatichi kaabinoota nagaa fi kaabinoota hattuu ta'an addaan baasee beekee jira jechuun sabni Oromoo bakkeewwan adda addaatti manneen kaabinoota hattuu jedhanii gubuun kanneen biroo osoo hin tuqin irra darbeera. Kanaaf ummatni eenyummaa keenya hin beeku jechuun akka hin danda'amneeti bakkeewwan tokko tokkotti kaabinoonni OPDO ummata irraa waan fagaataniif yeroo isaan baqatanii bobaa poolisoota federaalaa fi raayyaa ittisa jalatti dhiyeessanii mul'ataa ture jechuun kaabinootni OPDO fi ummatni Oromoo akka walirraa fagaatanii jiran dubbataniiru. Walga'ii kana irratti Oromoon lammii isaaf quuqamu waajjiraalee maraa keessa jira. Wayitaa inni yeroo adda addatti ragaalee jiran waraabee ummataaf dhiyeessuu hin argamu. Garuu immoo maqaan isaa Tasfaayee Kabbadaa Hayilamaariyaam jedhama. Iccitii yoggaa inni fuudhu namuu addaan baasee waan hin beekneef iccitiin caasalee mootummaa battalumatti ummata bira gahaa jechuun dubbataniiru. Kanumaan wal qabatee teknooloojiin nuun lolaa jira. Iccitiin nuti bakkeewwan adda addaatti haasoynuu fi iccitiin akka mootummaatti nuti nama 5 taanee haasoyne karaa hin beekamneen ba'uun TV fi raadiyoo biyya alaa irratti qilleensarra oolee argina jechuun kan dubbatan yommuu ta'u, ummatichi bulchiinsa gaarii dhabuun hedduu mufatee kan jiruu fi sababni lafa isaarraa buqqa'u kunis sababa dhabamiinsa bulchiinsa gaariidha jechuun erga dubbatan booda abbootiin lafa naannawaa Finfinnee jiran marti zabanyaa yookaan waardiyaa taasifamuu isaanii fi Oromoon qabeenyi isaa saamamee zabanyaa ta'uun isaa kun dhugaa dirree jiruudha jechuun ifatti lafti Oromoo saamamaa akka jiruu fi gaafiin sabni Oromoo kaases gaafii sirrii ta'uu isaa mirkaneessanii jiru. Dhumarratti Oromoon akka yeroo ammaa kanatti gamtaadhaan ka'ee mormii geggeessee akka hin beekne yeroon Oromoon gamtaan ka'ee tokkummaan mormii isaa dhageessaa jiru yeroo kanaadha. Amma nu mormaa kan jiru guutummaa Oromiyaa waan ta'eef ummata loluu irraa of qusachuun rakkoo ummata kanaaf furmaata hin kenninu yommuu ta'e ummanni kun nu xaraguu danda'a jechuun sodaa fi yaaddoo qaban ifatti dubbataniiru. Kanumaaf yeroo ammaa kanatti dhaaba kennaa du'aarraa bararuu qabna jedhanii qorannoo irratti akka dubbatan beekameera. Sagalee guutuu waltajjii kanaa Oromiyaa miidiyaa Nootwork qindeessee gadhiisee jira. Toora sabaa himaalee adda addaarraan hordoftanii caqasuu ni dandeessan. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenya hafan wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan isin hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa guyyaa arbaa isinii tamsaasa'uudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa qophii oduu guyyaa hadhaarraa akkasiin odeeffannoo guddaa argattan abdii guddaa qabna. Hamzaa sagantaan ittaanu immoo maanni? Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya akkuma beekamu dhiheennaa kanatti qophii haarawaa jalqabnee jirra gama raadiyoo daandii haqaan guyyaa arbiyaatti qophii harmee ijjettu qabannee isiniif dhiyaataa turree jirra. Maarreegaa obboleettii teenya ilaal kana taansuudhaan dhaggeeffattoota keenyaaf kan qabannee dhiyaannu obboleewwan keenya qophii harmee ijjettuudhaan qophii qindeeffatanii qabatanii dhiyaatan qabu. Qophii kana gama dhaggeeffattootatti dhiyeessina. Nu wajjin tura. Haqni kee hedduu guddaadha yaa ummi galanni kee hangan qabu yaa ummi jazaan kee si galeen dhumu yaa ummi. Harmee qophiin harmee torbaanitti si'a tokko isiniif dhiyaatti. Dhimma dubartoota irratti xiyyeeffatti. Qooda shamarran amantii Islaamaa keessa qabaachaa turanii fi yeroo ammaan tanaa taphachuuf malan isin yaadachiifna. Harmee. Tina badate ulfanto akmale si darate dala khatirat me kagate cinki dila kan hundani ofite. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota raadiyaa kan hordofaa jirtan qophii harmeeti. Marchi 8 yookaan akka lakkoofsa biyya keenyaatti gurraandhala 29 akka guyyaa dubartoota addunyaatti kabajamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii labsee ture. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1977 irraa kaasee guyyaan kun kabajamaa jira. Kaleessaas biyyoota garaagaraa keessatti ulfeeffamee ture. Dubbii guyyaa kana wajjin wal qabatee inshallah torbaaniif kaayyannee qopheessitoonni qophii harmee waan torbaan dabre jalqaban
harreetti fufaysaa isiniif dhiyeessu haadhaa fi barnoota waan jedhu buhaartii gaarii. Faanto akka malee si darate dhalaa kootti rassoome kagate cinqii diilaa kan hundaanii obsiite. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhaggeeffattoota keenya kan biyya keessaaf alaa baadiyyaaf magaalaa akkam nageenyi badhaadha. Alhamdulillah nuti qopheessitoonni qophii harmee fayyaa galata rabbi. Torban dabree barnootaa fi dubartoota mata duree jedhu burree isin buufnee turre. Eeyyeen har'aafammoo kan qabannee isiniif dhiyaanne haadhaa fi barnoota. Gara mata duree keenyaa irraa seenuun duratti waa'ee barnootaa waa dura buufachuu barbaanna. Maal barachuu qabna eenyurraa kan jedhu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa baradhaa jee hin calle waan barachuu qabnus nu bayaansee jira. Jecha isaa kabajamaa keessatti akkana nun ja'a. فاعلم أنه لا إله إلا الله بيك هكذا جبرما ربي تكتم عليه هنجو سوري واني برتشو كمنو توحيد يسوم تكتم ما ربي كنو بيتس أكيدا سري وانو قبسي تمين برنوتا دولتا تيساني اتكنو كمنو كان لما فارت مو برنوتا ناموسا في أخلاق وجين خوهم القبطو أكما بيك تمنتي قوني شمراني إسلام ما كتبتي منافي ماتي فيتي وجين خوهم القبطو kanaaf jecha gosa barnoota bakka kanatti isaan deeggaruuf barachuu qabu. Qalbifadhaa kan jechaa jirru akaakuun barnoota biraa hin barbaachisuu miti. Tartiiba waliif himaa jirra malee. Eegasii diinii fi akkaadaamii irraayis waan rabbiin isiif laaffise barachuu ni dandeessi. Gaafii lammaffaatti haa dabarru. Eenyurraayi kan barannu? Gaafii lammaffaatti haa dabarru. Eenyurraayi kan barnoota kana barannu isa jedhuuf deebisaansaa aalima kitaabaa fi sunnaa beekuu qofaa miti kan itti dalagurraayi. Gaafii lamaan seensarratti kaafne deebisnee jirra. Amma duudumaan gara kurtii teenya har'aatti waliin haa dabarru. Haadhaa fi barnoota. Hariiroo dhiiraa fi shamarranii gaafa xiinxallu qonni haati qabdu olaanaadha. Dhiira haa ta'u dubartiinis namni haadha hin qabne hin jiru. Dhugaa jettee obboleessitiyya. Haati nuu bara haadha ni qabdi. Barnoonni haadhaaf barbaachisaa kan ta'e sababa kana qofaaf miti. Dhiirri cuftinuu kan dhiiratee maqaa haadhaatiin. Namoota milkaa'oon cufaa duubatti deebinee seenaa isaanii yoo qoranne jajjabaa diinii fi duniyaa keessatti galma ga'an yoo seenaa xiinxallee galmee seenaa irratti wanni barreeffame harmeen isaanii taqiyyii beektuu cimtuu tahuu qofa. Dhiiraafis haa ta'u dubartiidhaaf guddina isaan qabaatan irratti haati murteessitudha. Hubadhaa dagaagina qaamaa fi qalbii sibaan. Beektonni hedduun akka jedhanitti manni barumsaa jalqabaa harmeedha jedhu. Dhugumaa bar namuu daa'imummaa isaatti yeroo dheertuu haadha isaatii waliin dabarsa. Gochaa fi jecha isiirraa daa'imni waan baay'ee barate. Hattaa aqiidaa qulqulluullee umrii ijoollummaatti kan qomatti guduunfate. Akkuma beekamu abbaan oolmeen isaa ilmaan isaatii wajjin miti jechuun carraan hojiidhaaf manaa bahuu bal'aadha. Kanaaf egaa ijoolleen yeroo dheertuu haadha isaaniitii wajjin kan dabarsaniif haati takka barachuun dirqama hafiinsa hin qabnedha. Dhaggeeffattoonni keenya maaliif akka nuun hin jenne abdii qabna. Sababni isaatiif ragaawwan hedduu armaan olitti isiniif kaafnee jirra. Mee hundaafuu akka bakka tana sirriitti xiyyeeffannaa itti kenninuuf jecha qabxii muraasa isiniif itti haa idaanu. Haati diinii fi duniyaa beektuuf ilmaan isiin guddistuuf milkooftuudha. Fakkeenyaaf haati takka mucaa isii uka kaayyattee yookaan dugdarratti qabattee quraana qara'aa hojjetti jennee haa yaannu. Hubattanii mucaan ijoollummaadhaan jecha rabbii dhagayaa olalli shayxaanaa namaa fi jinnii osoo gurra hin seenne kalimaa haqaa waan har'aa fi boru isa fayyadu caqasaa qalbii isaa keessatti madaqsaa guddata. Faallaa kana immoo daa'imni haadha hin baratin irraa dhalate tokko maal argaa maal dhagayaa guddata. Deebiinsaa isa waanuma harmeensaa isa biratti raawwatudha. Filmi tokkotaa jechaa fi gocha gadhee ta'uu danda'a. Sammuu ijoollummaan dabdee guddina keessatti sirreessuun akkaan jabaata. Rakkoowwan hawaasummaa kan maatiin garaagaraa ittiin shaakalamaa jiru keessaa tokko ijoollee ijoollummaatti tarbiyaa yookaan guddisa gaarii dhabdee dargaggummaa isaatti ni sirreessina jechuun walitti bu'iinsi hamaan maatii fi warra jidduutti dhalata. Kallee osoo jiidhaa dhifu jedhamiti Oromoonis daa'imman keenyaaf osoo isaan qacalee tarbiyaa yookaan guddisa islaamaatiin guddisuun kan danda'amu yoo harmee isaanii ofiifuu kan baratte taate qofa. Kanaaf jecha obboleettiin teenya tan boru haadhaan taha jettee yaaddu cuftinuu barnoota diinii fi akkaadaamiitiinis barattee of qopheessuu qabdi. Mataa isii qofa osoo hin tahin musliima hunda fayyadduu waan taateef. Sorri haawwanii ilmaan isaanii gaarii nyaachisuu, bareedaa uffisuu, harma luuchisanii dhiigoo fi dhihansuu qofaa miti. Sammuu qulqulluu ijoollummaa san daa'imman fitraa irratti dhalatan san aqiidaa qulqulluu qabatanii akka guddataniif
qalbii isaanii beekumsa diinii fi duniyaatiin ijaaruun qooda haadha rabbitti amante hundaati jenna. Wanni qabannee dhufne tilaawaa hangana qofa miti. Waan hafe torbaaniif kaayyannee nagee rabbii wal bira dhiifne har'aaf wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nuufinni rabbiin alhamdulillah فنعم المولى كنيك ما جالا نوكن ربي الحمد لله فنعم المولى كنيك ما جالا فنعم المولى كنيك ما جالا فنعم المولى كنيك ما جالا نسير ديني كنيا نوركت فالسو كان والنمة مسلمة يحدثوا حجاب دبرتي وللرافة كيسون إنهم تلكن عن سيرة جدي برسوا يولوغات ربي نرها كيسو يا أمة كينيا وننسي فوديسو أتسمرك قبضة قرسها كيسو قدرو مدن ديسون بيكو قبضة جلا أرغن إرغم أجالا بكم سنجباجو كانوا تبربانو وما جرو جرا بين التيانو أكوم الإسلام برم سنجبانو بكم سمياتين أكانوا عجابانو أكانوا تولالو ما جلابانو أكاديم نتنيو وفواكاونو جلا أرغن إرغم أجالا Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii harmee kanarraa akkasiin barnoota hedduu argattan abdii guddaa qabna. Egaa qophiin harmee kun ergaa babbareedduu hagam mi'ooftuu hagam barnoota guddaa nu dabarsitu akka ta'e hundi keenyaayyuu kan waliin dhaggeeffachaa turre ta'uu isaati. Egaa harmeen yookiinis hayyoon keenya yoo gaarii taate yoo nama aqiidaa qulqulluu hordoftu taate daa'imman isiin oomishtullee akkuma san daa'imman aqiidaa qulqulluu hordofan akkasumas daa'imman diiniin nasaruudhaaf hojjetan akkasumas daa'imman gama rabbii karaa rabbii irratti guddatan ta'u. Gama biraatiin harmeen keenya yookaan haayyoliin gama badaa irratti hiriiruu yoo ta'e hordofiin jarri hordofan waan fasaada irratti yoo ta'e daa'imman keenya sanuma qabatanii guddatu. Egaa obboleeyyan keenya sagantaa kana qopheessitanii nu geessitan guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Ulfaadhaa kabajamaa. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan qophiin keenyaa kan ta'u qophii muhaadaraati. Muhaadaraa guyyaa har'aa kan nuuf dhiheessan Sheek Riyaad ta'u. Sheek Riyaad mata duree barnoota gadhaabbannaa jedhu irratti ergaa bareedaa nuuf dabarsu muhaadaraa bareedduu kana wajjiidhaan turtii gaarii. Qabsoo nagayaati khanuufin insine khawaamadeyisine khadiigan jeysine duraddeemuu malee khaftuu bandeebine nuti sochi jirra rabbi nu gargaara adawwi teenyallee ammaa godha daara. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية طيبة مباركة وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa hundi keessanuu bakka jirtanitti tinni rabbiitiif rahman rabbii isin waliin haa jiraatu jedha. Baga jiraattan rabbiin baga hadhaan isin ga'e. Jazaakumullahu khairan. Insha Allah muhaadaraan keenna kaadhaa yookaan gorsinii fi yaadachiisni keenna kaadhaa istiqaamaa yookaan gadhaabbii diintana keessatti qormaata nu dhufuu fi miidhaa nu dhufu mara dandeenye gadhaabbachuun maal fakkaatti islaama jechuu laalchiseeti. Jazaakumullahu khairan waliin haa turru jedha. obboleeyyan rabbii nu marti duniyaa tanarra yoo mara taa'uu hin dandeenye. Duniyaa tana keessa yeroo muraasa teenna haga teennu ammoo ajaja rabbiitiin bullee
أجد ربي إرقى نابتشون درك مكين نمرة كان إن شاء الله قرد بيت التسني ديبع الحمد لله الذي خص من استقام بكثير من الخيرات وأعظم ذلك قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أبولي يا ربي دران درسني ربي كنا ورقت نابيك أبو كأمل لي ورقت نابت أجري قدور الربي إسام من ديس سفارفنا الحمد لله رب العالمين قد نابتشون كن إسلام مررت قد نابيك أباتشون مرنو قباتشون إسلام مررتو أكدر كامته مر نماتوني بيك جتشون أبولي ينكيا قد بجتشون كمالي دين الإسلام هدون نما اسمه وامما ولكن هدون نما الإسلام جرال كبدي الرجل كتلتو الرجل كمجاهدة إلي كأمل لي أكسما دتبات إلي كجدو جريسة إلي نمو أنجبا وفين جدا عبا ربين إسجابي سمالي جبا انقرون جرو جبا ربي قدت دين تنرت سلانا من جبا جرنتك أمر الله عز وجل ربي كن نؤجج بالاستقامة وحث عليها أكسم اتنقاس اللي آية القرآن كيست كنجدة إن الذين قالوا ربنا الله والربين كن الله لجلني إرقت نابة جا ربين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والربين كن الله لجلني إرقت نابة تتنزل عليهم الملائكة أمور إساء كان قيا إني قند دنيا تنرى ديمو ملائكة اتبوا جدا رحمة نجتيني هي الدين عذابة نقوب جته هي الدين اللي نرقرمي اللي جرانين جران إنو أبشرا جرانين قمدا جرانين جنة ربيتين جنة وعداء سني قلمين قمدا جرانين جران كان بالتامتي كان بالتامتي آية النساء هدو بكبروا تتلي ربنا كان كن سورة فصلتي كيست يوجد سورة برو كيست رحمن كان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله أقوم ريف جنة والربينك يا الله نجرني نمني برا جتشكن الراك إسا ديبسو إبدك أبتي رفي ورانك أبتي رفي جتشتن الرادو بديبو باتي إرقات أبتي دين تنك أبتي إرقبتي إرورانمي إرتجيفمي إرتهئمي إرتهيومي إرتقرماتمي ثم استقاموا كان مرضا دير قدابة جي ربك يا أبو يا رب ورقسين تاسسك يا رب ورقسين تاسس رحماني كيه فلا خوف عليهم سودان تكيسان الرجل تورة الرجل ولا هم يحزنون هي الدين اللي عذابا نقوم جلني هي الداري اللي سودان لنك بني هي الداري اللي أولئك أصحاب الجنة جماعان سنجما جنتاتي جل ربك يا أبو أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ورثوا ور جنتاتي ماكثين فيها أبدا زلال ما كيسة يعني كيساهم بياني جل جليل
جزاء بما كانوا يعملون يجزون جزاء غلطة إساني في قلفما ربي جزاء إساني ديبسا سبب بي إسان دلقا تلتو دلقا نبجا يا ربي ورسن الرانو تاسيسي ربي كيا أكسما سورة فاتحة كيست خالقني أكنج دعائي مؤمن يوكا تنتش كيست قويا إرد الديبا ولن تنلالمه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآية اهدنا يا ربي نقجلت ربي كيا الصراط كرا المستقيم قد أبتات لا عوج له كددمن إسا هنجر كديسون هنجر كدوبت ديبون هنجر كفتنا من الله أتشمد دندان كن صفة مؤمنات قابتك نبي ربي عليه الصلاة والسلام كراوي كيست دوجرا أبا بكر ولدت دفني أصابك بجمع قداس رضي الله عنه أبو بكر الصديق ولدت دفن سلام والقافتني مال تسجله كأكن الروف تجرانين رسول ربي كدقو مقتنيرا نفكارين دقو هاga duraa irratti baay'ateetu argan kafuulli isaanii jijjiirameeru argan عليه الصلاة والسلام ورقي علامات وهو حبيبنا إسأرقنيت نبي ربي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق إسأرقني بدي مال تسجل يا رسول ربي مالي فكنا ما فكنا تاتي جنانين جنانين رسول ربي عليه الصلاة والسلام حال قدب كباتانين حال أمالي وفما كيسه قتنيرانين ديبي سنس مال جراني شيبتني الحود وأخواتي سورة الحود في أبليان تيوكا هريوتا إسيتتو أرين الرئياس جران آيات تكة سورة هودي كيس جرت تسورة هودي كيس جرتو أبليان إسيتتو أرين الرئياس جران أيتها يا رسول الله ميك بجماع إرقما ربي مال إني آية ما تمي مال جت جرانين أبا بكر الصديق أكنا جرين كأبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام قرأ في آية سن وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت أكا أججمتت قطابت قد جديتي هنددبني رسول ربي تنجل لولا اتكن بيك أجج قد اتكن بيك فاستقم كما أمرت يمين يسار جريم يا نبي ربي تنكنا جران إيه سجرك أني فتي يا أبو تكية أبليوانكية هنقفانكية دعاتنكية عالمانكية يا شباب تتي اعتبروا ميت انتل مي أبليتي يهو سلا أجج ربي قنر أولمتيت إنكيست بلتيت إنكيست جروت إنكيست دعات إنكيست قرآن ني فديس نبوتا أرغتير أنو كيست ربي الرسول أن أكنا جدان أفسي مال جدين ريبدي أكا أججم ترغت نابت جرين دداك إني يوسى أجيسن اللي وما فيت اللي يوسى ومن تاب معك ورسول توبا ديك ور سفانة ديمار اللي توبا قبتيج ولا تطغوا كان جل النجيني مريبو إنه بما تعملون بصير ربي وانس دلقات أن أرقى أجرين كبجمتو تافجالتمتو تقبليين كيا صاحبتي تكو رسول ربي برد فيه جتنا ببران انقاف النوين التم جنات مال جاي رسول ربي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم ربي اتي أمن جدي الرقات نابت جئي ربي اتي أمن جدي الرقات نابت جئي كان بيتش أمتي أدا قد نابين أبون متان إساتو ذنوب سو ربي مال جدي فاستقيموا إليه واستغفروه جل سورة فصلتي كيست فاستقيموا إليه
واستغفروه قال ربي كيسنيد أبدا اسمر أرار بربادة ننجد كان ببليين كي ربي سنا كبج دنيا آخرت اللي دين تنا كيست استقامها كبانو يرو أماتنا استقاما نغافتا قد نابتين سنغافتا دينين همامات جرا برتميت جرا كنافو أكما آيا برو كيست اللي قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون يا ربي كناف جت ربي كان هاتك ابن سنين جرا بكجر تنت ربي اسناسسو ربي بلا مل جرا اسنا ام بفتو دنيا تنفانا في دنيا تناف جنة اكم كفر دنيا تناف جنة اك دين الاسلام بجلا هم بل سنين جرا امام من هند اكسم صحابون نيفي بكبؤون يوكا تابعون صحابتاتي اكسم وري ولدتانو مرتي مالين نونغاني نبرادي من دينتنا مسوان شورا اولانا تبتني أكسم وان كفلموا قبل مرة كفلنين هنغاني رني أتنا نبرت دين تنبدون قبل سنين جدا جزاكم الله خيرا بمرة تجتشا تكبتشا سيادة تشيسا الرعم اللي هيو سنين صدعت يا النبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم التولي قال أن تكون هيو سنين صدعت واني أن سنين صدعت جدا أن يون صد سنين صدعت واني أن سنين صدعت مال نجد أن إرقام ربي عليه الصلاة والسلام دنيان اسنت بدته جدن akka warra tanaan duraatitti badhatte duniyaan tun isin badhatte jedhan ammallee duniyaan tun isin badhachoo irraa qalbii teessan olii gad isin oofte akkuma warra tanaan dura qalbii isaanii olii gad isaan oofte isin halaatti jedhe isin balleessiti akka warra tanaan dura balleessiti jedhan kanaaf eeggadhaa isiniin jedha jazakumullahu khairan barakallahu fiikum muhaadara addaa insha Allah usmatti dhaamna ويا رب يا رب ولن ديبس ولد ديبنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبصونا جهاتي خلوفني انسنه خوام ديسنه خديقا جيسنه درد مو ملي خفتو بندبنه نوتي سججرا ربي نقرقارا عدوي تنيالي أما قد دارا Egaa maasha Allah ustaaza keenya hedduu galatooma barnoota gaarii bareedduu akka ta'e nu dabarsanii jiru. Egaa dhaabbannaan qabsaahuun gadi dhaabbannaan gama tokkoon hirree tokkoon hiriiruun bu'aa akkamii akka qabu ustaazni keenya ergaa guddaa nu dabarsanii jiru ulfaadhaa kabajamaa jenna. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyagaa marreegaa afaan duwwaa qofa isin gossaa jirraa nashiidaa tokko osoo affeerree deebine maal sitti fakkaata obboleettii teennaa Ummu Bilaal? Egaa Hamzaa dhaggeeffattoonni keenya yaada kana dura nuu kennanittis gidduun akka nashiidaa jaraa affeerraa jara waarsinu nu gaafatanii jiru kun dagatamuu hin qabu dhimee kan itti fufuu qabudha. Tarii istuudiyoo keenya keessa dhaggeeffattoota keenya nashiidaa affeeruun keenya barbaachisaa ta'a. Marreegaa nashiidaa tokko isaan affeerree walitti deebina nashiidaa kana wajjin turtii gaarii. لك يا قلبي نيف دبي يا قلبي ومزنك كبدو يا قلبي وصيدك بي يا قلبي إذا تربي يا قلبي يا تجربي يا قلبي وعجل عمباتو يا قلبي يا لبوتي يا سنتنويتو تواهوتهم فرمنه تنما ربي قدا قلتهم قلفنه تبديتو جوبمتو بيتي رانتو هبنه عمرين كيدكو توكين الرامفنه ويا قبي وانفونه ويا دنيا نما هم ننكبنه غافا نمني أبوكاتو تينا بنه ويا هجيك ملي في الرقراسي نركمنه ميفتو يدو لبو أكا غافا سنتربنه يا قلبي يا قلبي ميفتو دبي يا قلبي وندانك كبدو يا قلبي أصيدك بي يا
قلبي كتاب ربي يا قلبي يا دجرتي يا قلبي وجل أنباتو يا قلبي كما لقبي يا قلبي جدهم بويني تفتي مما ننسويني جروتنا دبي مرنتي بديت هنگتني أقوم أرقت قلت قلفتو تبيرو أرقت شوف رزاكين كددو وان بيتو وجدو اتجنين ندو باتن كايا جاي سراهي كدو فرما تواهن دا ديني كبردو خرا نبي ربي تلشي اتفاق كيفدو hojjechuun duratti beekumsa durfadhu yoo san ulfeeffamtaa ulfaataa qabadhu lakki yaa qalbii meeyfadhabii yaa qalbii hundaan nan qabdu yaa qalbii obsi gaqqabii yaa qalbii كتاب ربي يا قلبي يا دجرتي يا قلبي واجل أنباتو يا قلبي كما لقبي يا قلبي Egaa dhaggeeffattoota keenya nashiidaa sinaseerraa akkasiin bohaartan abdii guddaa qabna. Ittaansuudhaan sagantaa qophii gaaffiif deebii kutaa 11ffaa Hamzaan qabatee ni dhiyaata. Sagantaa gaaffiif deebii guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Gaaffiif deebii torbaan darbee jalqaba deebifna. Obboleewwan torbaan darbee gaaffiif deebii torbaan darbee irratti obboleewwan akkaan hedduu hirmaattanii jirtu. Gaaffii guutuu kan deebise nama tokko qofa ta'uun isaa akkaan nama ajaa'iba. Kana jechuun ammoo akkaan isinitti ulfaatee kan jiru ta'uu kan argisiisudha. Obboleessi keenyaa gaaffiif deebii torbaan darbee guutumaa guututti deebise godina Baalee aanaa Agarfaa irraa obboleessa keenya Abdul Hakiim Xahaa jedhama. Maasha Allah obboleessi keenya Abdul Hakiim hamma ammatti sagantaa gaaffiif deebii hedduu irratti hirmaataa jira. Sagantaa gaaffiif deebii hedduu isaa deebisaa jira. Maasha Allah obboleessi keenya Abdul Hakiim Xahaa jazakallahu khairan barakallahu fiik jabaadhu. Hordoffiin ati qabsoo kana gubbatti taasisaa jirtu akkaan jabaa akka ta'e kan argisiisudha. Inshallah obboleewwan keenya hirmaannaa hoo argisiistaniif maashaallah jazakumullahu khairan. Meegaa gaaffiif deebii torbaan darbee walumaan haa deebifnu. Gaaffiin tokkoffaa mootummaan ahbaashota Libaanos irraa fidee dirqiidhaan hawaasa irratti fe'uuf sochii yeroo jalqabaaf inni taasisetti mormiin hawaasa irraa isa mudate jennaan mootummaan yeroo jalqabaaf rasaasa dhukaasee muslimtoota kan ajjeese eessattidha gaafii jedhuudha jechuu. Deebiin isaa immoo naannoo Oromiyaa magaalaa Asaasatti eebla 19/2004 deebii isaati jechuu. Mormii kanarrattis namoonni 4 shahiidaniiru, namoonni 4 ajjeefamaniiru jechuu qaamota mootummaatiin. Gaafiin lammaffaa miseensa koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa osoo hin tahin koree keenya wajjin hidhamanii dhumarratti bilisaan kan gallakkifaman aalimni guddaan keenya eenyudha kan jedhudha. Aalimni keenya guddaan Dr. Kamal Haji Galatuu jedhamu. Gaafii sadaffaa shirkii xixiqqoo yookaan shirkul asgar jedhaman keessatti wantoonni seenan maal faayidha kan jedhudha. Isaan keessaa 3 tarreessaa kan jedhudha. Tokkoffaa maqaa rabbiitiin ala maqaa biraan kakachuu. Lammaffaa hirzi yookaan qarxaasa ofirratti rarraasuu. Sadaffaa wanta rabbii tokkicha qofaaf dalagamuu qabu na argaaf dalaguu yookaan argisiifachuuf dalaguu riyaa isa jedhamu san tokko 2 3 4 5 jennee tarreessuun ni danda'ama kanneenidha jechuudha. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya gaafii kana guutumaa guututti kan deebisee obboleessi keenya Abdul Hakiim Xahaa godina Baalee aanaa Agarfaa irraayi. Sagantaa gaafiif deebii keenya guyyaa har'aa keessatti immoo gaafii tokkoffaa miseensa koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa kan tahan kan qophii imala ilmii raadiyoo daandii haqaa irratti dhihaachuudhaan sagantaa gaafiif deebii wajjin dhiheessine
maqaan isaanii eenyudha? Irran deebi'aa miseensa koree fara barbaadduu hawaasa musliimaa kan ta'an qophii imala ilmii raadiyoo daandii haqaa irratti dhiyaatuudhaan kan sagantaa gaafiif deebii bal'aa nu wajjin taasisan eenyudha? Lammaffaa qabsoo hawaasni musliimaa geggeessaa ture keessatti naannoo Oromiyaatti mormiin geggeeffamaa tureera. Mormii sagaleen geggeeffamaa ture gubbatti magaalotni hedduun hirmaatanii ture. Magaalota hirmaatan keessaa magaalaa kamitti, masjida kamitti mormiin geggeeffameera? Maqaa magaalotaa fi masjida sadii nuuf barreessaa. Kan jechuun maqaa magaalaa fi maqaa masjidichaa naannoo Oromiyaa bakka sadii magaalaa Seegituuttan magaalaa san keessatti masjida mormiin itti geggeeffame maqaa masjidaa sadii nuuf barreessaa. Irran deebi'a. Qabsoo hawaasni musliimaa geggeessaa ture keessatti naannoo Oromiyaatti mormiin geggeeffamaa tureera. Mormii sagalee geggeeffamaa ture gubbatti magaalonni hedduun hirmaataniiru. Magaalota hirmaatan keessaa maqaa magaalaa fi maqaa masjidaa sadii nuuf tarreessa. Gaafii sadaffaa duula Uhud gubbatti sahaabticha kaleen isaa muramee nyaatame eenyu jedhama? Maqaa nama sahaabticha kana eboon ajjeeses nuuf barreessa. Irran deebi'aa duula Uhud gubbatti sahaabticha radiyallahu anhu rabbiin hojii khayrii isaa irraa haa jaalatu kaleen isaa muramee nyaatame eenyu jedhama? Maqaan nama eboon isa waraanee ajjeesee eenyudha? Kana nuuf hima. Gaafiiwwan guyyaa har'aa kana fakkaatu carraa gaarii isiniif hawwina. Obboleessa keenyaa Abdul Hakiim Xahaa fi akkasumas warroottan gaafiif deebii torbaan darbee irratti hirmaattan nashiidaa isin affeerra. Nashiidaan nuti isin affeerra immoo nashiidaa tuuttituun addumaa jettu isin affeerra. الدنيا أنت الخلفة واحد دبرتي ججبا في الأبا زينوتا إلينا قصد باتتي توتهاجا دنيا هم براخاتي خراسها بطايرتي سبتي توتي تند ما يومنو والفكاتي توتهاجا دنيا هم براخاتي خراسها بطايرتي irratti sabattee rorroo fi hiraarii keessatti obsitee tutti tunaddumaa yoomnuu wal fakkaattee amaanaa ummataa yabootti fudhattee nagaan mana baatee abaaramaa hamaa waraaboo lukunaa خاتي أفنبوتي بديت أكملي هدافي هرارسان قدو دررمتي تكنادي فابجتي يوم ودرتي وندا ربي فجتشا الرتي أوفيتي وندا قويتا فجتشا irratti obsitee. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa tokko lama jedhee itti fufee jira. Obboleessi keenya Ummu Bilaal obboleessi keenya magaalaa Adaamaarraa hidhamee ture obboleessi keenya shabaabni Adaamaa Abdulaziz Jamaal guyyaa har'aa hiikamee jira. Nus bilbilee dubbifnee jira obboleessi kun hidhamee murteen badii irratti dabarfamee waggaa 3 ji'a 7 murteen adabbii eegisaa irratti dabarfameen booda murtee adabbii isaa xumuree guyyaa har'aa hiikamee jira. Subhaanallah onneef kutannoon obboleessa kanaa
guyyaa har'aa yeroo bilbilee dubbifnetti sagantaa oduu irratti akkuma dhageessan kutannoof murannoon isaa akkaan nama ajaa'ibaa ammas qabsoon keenya itti fufuu qabaa jedha gaafiiwwan nu gaafataa turre gaafii haqaatii kaleessas hidhamnes gaafii keenya gaafataa turre har'as hiikamnes gaafii keenya ni gaafanna qabsoon keenya fuulduratti itti fufuu qaba hawaasni muslimaa jabaatee itti fufuu qaba jechuudhaan ammallee ergaa dhaamaa jira maaltu sitti dhaga'ame obboleettii teenya Bilaal Egaa hazaakummaanni kan namatti agarsiisu shabaabonni keenyas ta'ee uummanni muslimaa hagam diinii isaatiif hidhamuun ajjeefamuun akka gaaffii isaa gaafachuurraa akka dubbeeffisan bisne kan namatti agarsiisudha. Tarii mootummaan abbaa hirree biyyattii keessatti biyyan bulcha jedhaa jiru hidhuudhaan ajjeesuudhaan tarii gaaffii uummata muslimaa kana kan naafsisu gaaffii uummata muslimaa kana akkan kaane kan taasisu isatti fakkaate yoo ta'e kanarraa waan hedduu hubachuu danda'a jedhee tayyaada Hamzaa guyyaa tarii obboleessi keenya shabaabni Abdul Aziz alhamdulillah guyyaa haddaa hiikamee maatii isaatiin walitti makamee jira akkasumas uummata muslimaa akkam isa jaallatu uummata muslimaa akkam isa mararfatu gidduu ustaazota keenyaan ajjabamee guyyaa haddaa maatii isaatti makatee jira alhamdulillah rabbil alamin kun ergaa guddaa onneedhaaf murannoo kutannoo guddaa kan namatti agarsiisu ta'uu isaa jechuudha ergaan inni dabarsaa ture tarii hadha mana hidhaatii hadha mana adabbiitii bahee dargaggeessi kun ergaa kanaa dabarsuun isaa uummanni muslimaa hagam diinii isaatiif akka lubbuu isaa hin mararfanne uummanni muslimaa hagam diinii isaatiif akka jireenya isaa hin mararfanne kan namatti agarsiisu ta'uu isaa jechuudha kana narraa hubadhe tarii Hamzaa carraa kanatti fayyadamuudhaan ummata muslimaatiif maatiiwwan Abdulaziziin baga gammaddan jechuun barbaada. Tarii gammachuun keenya kan inni guutuu ta'u gaafa gaaffiin keenya deebi'eef koreewwan muslimaa hundi gaafa hiikaman ta'uun isaanii gala garuu tarii ergaa kana dabarsuu waan hin barbaaduuf ta'uu isaati Hamzaa kana siin jechuun barbaada wanti natti dhagahamu kanas akka nama tokkotti. Dhugumatti shabaabni kun kutannoof murannoon isaa kan nama ajaa'ibudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa ateeksuu shabaabonni keenya hunduu kutannoof murannoon akkasiidha kan keessa mul'ataa jiru. Mee amma shabaabonni keenya yeroo ammaa kanatti dargaggeeyyiin qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru yoo ilaalles murannoof kutannoon isaanii obboleessi isaa har'arraa du'ee bor qabrii irratti qabsoo isaa itti itti aansuu jalqaba. Koreen keenya fala barbaaddu hawaasa muslimas mana hidhaa keessatti yeroo dararamaa jiranis mana hidhaa keessaa kutannoof murannoodhaan wanni isaan qabsaan harka mootummaa keessa ta'anii wanni isaan qabsaaniifillee qabsoon jalqabame tokko fiixan ba'uu qaba kan jedhu kan argisiisudha. Kutannoof murannoon kun bakka hundumatti jabaatee yoo itti fufe uummanni bilisummaa mirga ofii argitee wanni inni hin arganneef hin jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ittaanuu qophii qalamaati. Diraamaa daba daboolame kutaa saglaffaa turtii gaarii. والسلام عليكم جداسين قهي قالني كربي تكولين قهي ميك عمرين دمنا الدنيا راكي يا ربي مؤمن توتر كاكنك قهي يا الله نمدين كيتي جتبي كوبي كلمة بري وني ربي نومي كلمة أبلين كلماتيس كلمة dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isinitti hafti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsu buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Dabalame kamitame barabaran dararame abba ile kumfurfame dabalame dewa sumi wal makati lami tanto galafati. dabolame يمكن ربع يعني هو الركز وامي في اللي كسلا بالما كينياتي همتا ما في متى انتهاتي رجال كيفني مرتين ما ستلا شفتوري قرون
yoo arlaaki carraa qabda dhugaa carraa qabda akka carraatee obbo Shariifis ollaa waan taaneef baay'ee garaa walitti jabaachuun qabnu dhimmi kun dhimma manguddummaadhaan fixuu dandeenyu waan ta'eef himanni haa cufamu jedhee yeroo darbee dheengadda akkas iyyannaa faayilii akka cufamu taasifamee jira. So warri irra ragaa kennuuf dhuftanis warri akka addacha keenya dhuftanis hundumtuu dhimmi kun dhimma gaarii natti fakkaata. Tarii manguddoo tokko tokko illee irraan tana obbo Shariif erganii jiru. So bilisaa yoo baate kami maal si fakkaata araaraan yoo fixan bifama manguddummaatiin ollaas waan taataniif amantii tokko hordoftus hin dukkeendom. So manguddoon tokko tokko hin jiru warri isin amantan yoo bilisaan baate maal si fakkaata rooba? Sababa tokko malee akkanumatti torbaan lama guutuu hidhamee hojii irraan dhibxiboo taa'u jiru naa beeka. Kanaafuu akkanuma billaashitti hin ba'uwan. No, maal si fakkaate nuti kan siinef siidhu barbaanne tun ta'in dhimmi seeraa dhimma qulqulleeffamuu qabudha. Shakkamaan tokko gaafa toonna jaloo qulqulleeffamuu qaba. Nuti amma qulqulleessinuuf si tursiifne malee dhimma biraa miti. Ani utuu carraa kana of jalee dabarsu baattee gaarii natti fakkaata rooba. Billaashitti hidhamee akkanumatti hin ba'u ragaan irratti barbaaddee yoo ragaan irra qabaatte wanti sun beekamee akkana ba'uun qaba malee billaashumatti akkana ba'uun qabuun jira. No, kan dhageetti gaafa yeroon ministirii kee dubbisu barnoota illee kun yuunivarsiitii barachaa jirta. Amma barnoonni yuunivarsiitiis jalqabuudhaaf guyyoota muraasaa hafee otuuf jala dabarsu baate gaariidha. Nuti ragaa qulqulleessinee ragaadhaan sitti deemuu hin dandeenya. Himata akka isaan barnoota godhuu hin dandeenya. Inni haa garuu siifis yoo baate risii wayya jenneeti. Dhaddachirreen yaada kanuu hin danda'a. Inni haa ati garuu utuu carraa kan of dabarsu baate. Akkas taanaan ragaan barbaadee ragumsa hin ragaan kan murtii irra kan nama qaba. Wantoonni amma tokko naa dabroo barbaadu. Boroo barboo Itoophiyaa irraa biyya dimokiraatiin jirtu ta'e barroota hanga birraan gubiniiti yoo labaan ba'e hin jennis ba'e Itoophiyaan duraanuu seeratti hin dalagatuuti. No akkasiin galatti hin boon ragaan barbaadachuu qabanii dirqama. Torbaan lama kan sababa tokko malee na hidhaanis ragaa irratti hin qaba kanan isaa warri na hidhee yoo ragaadha kanaafuu inni gaafachuun barbaada. Liggita akkam naa barreessan. Biyya keenyatti baay'ee seerri gumaa kafaluu waan jedhu hin jiru. Aktuaalii biyya tokko tokkotti dubbisee hin jira. Akkuma marbaansiifame utuu baate gaariidha. Dimokiraasiin hin jiru inni garuu soba. Dimokiraasiin hin jira. Dimokiraasiin jira naa ammayyuu carraa bilisaa kan argatte. Garuu guddachaa jira dimokiraasiin keenya akka biyya Ameerikaa faallee ta'uu baatu guddina irra jira. So amma hojii biraas hin qabnaa utuu baate gaariidha. Ammas wanni simu immoo carraa barnoota yuunivarsiitii iddoo biraatti waan hin argadhee jiruuf anis deemuuf hin jira. Qorattoonni biraa yuunivarsiitti deebi'an otoo hin baane dhimmi kee baay'ee ulfaataa ta'a waan ta'eef yoo baate gaarii natti fakkaata. Dimokiraasii ta'e waraqaa irraa ta'e kanaafuu dimokiraasii dhugaa kan gaddaa kun barbaada hin boos keessa. Roogaa keenya maaliif ambeesiin jaa carraan isaa seefannaan kana dhiphallee ta'u garuu itti fayyadame maaliif jennaan ammas keessa yoo ta'e barnoonni kunis duraa muramaa saniifuu nuti gana lammi takka barnoota taayamtu barnee akkasitti uuma isaan ittiin daleena kanoo isaanuma itti daleessunaati hangaruu beeksisin jaa. Sumaa jecha uniin baaba kaayigatti jettee obboleessa kiyya biyyaan illee na deemne. Yaa Rabbii sadaqaa naa buusaa abbaa sadaqaa kan daddaa dhabteen barbaadini siyaa milkeessu nuuraan faayee waan dhaban waan rabbi namaa kaayeen faayee. Ummii sadaqaa naa buuseetu jiranii wanni sadaqannu jirti yookaan rabbi siyaa kanuun jaanii. Arasuma jiraatu tuqan qabee Somaalii kan inni jiru si amma maali mana keenya reefus tokko dhufee kuteeti nuti bakka reefus tokko dhufee kutee maal nuti dadhabne. Sharaf keenya dhugoyette hangaanas ta'u kanaa nama sadiif kannanii baarreen duwwatte ani hin beekne tabaraa kana. Bardamshoo keenya dhuga baanta barana walleenuu sadaqaanis maakiroodhaan gurmooteen saayoo kanatti akka takka hanga gurre laaqana dhabuun keenyaa shakkiin qabu. Anuu barbaadu anuu kun gumaa mootummaa misoomaa kana jalatti akkanatti mataachi qabadheen akkana nyaachuu eegale malee sila barana dachiin addaatee jirti sadaqaa kannachuun bakka barana sila dhaabbachuu qabdiin jaa. Gandi alangoota eenyamana jiranii abbaa kannadda. Samaali tana kan kunin kunne ammallee ogaa kanaa kana sila sareen faayidaa namaaf qabdiiti. Haayilaammaa dhaabbatee eegu jiru mee oyyaamnaati dhaabame. Taatee boo kana tarfiin godhaa qoy. Alangomee deemiti irraabani namicha kana awol seenuti irraabani.
damshoo keenya bar dubbii gaafa dhiyoo saniifin barbaade ragaa godhannaati waggaa xiqqoo waatti akka namaaf bitamuun oolaniiti. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سن الخوت متاي خرس متن رخاء أسمعني أنت أمد متكاني نكنا قطع ناتات يعني ألانغو ما وانا تفي بشان استفدي أما أنتنا وانا تي كستي هاسويناتي وانغورغونا هو كنا نيجا أسمع كيف نقدر دي أو أسمع كيف نقدر أو تقولي أبو قتايجا ستي هاجمنتي جرجرين ستمان إنماتشا نتي نوا جنة سيامني خبجات غونيتي كستي سيامنيتي نيا سويناتي ما جرجرتا ميجتا نورا إيه تنقص بطر الرحمة دي تكاكتا هذا لا وانت شبر بانف رجاء كنوباتو في الأورتو تناس سراج جراتي أكمسي نوف بس الحمد لله نمشي عند الناس كنا تقولي سكتال ربي كيسانا باساتي رجاء كلمة غلط مجاهد كوتو من برهم ساقو بجولي أمان تناقا كلا إنسان آخنا دد جهان بيتامتي شرور كيستو تخنا إسانتو من برهم ساقو بمجاهد سنة أمالي من هيد أجراتي سنر الرقانو باتا أكن هاي وين أرتمو وين جيتي هنا أنكنمو هاي أكنو رقا باتا هاي قتاي خا كنا فتاني بس بو صدقاء قيساو سواس نسينجن نبر هاي وين نركب وين نجيب هذا نباتا أبوه هاي مو أبو تاي خا جتني تاي أبو دم سمستي هاقولو ونياتان سيخني خنا وسلاين سريتي يا خني الرجلتي كوفتش دم بترانتش كوفني سنين دندو لا الغامي دمشو نتي إسا خوزني أكستي نما جنني سول نيني أكستي نيادت خنيني وسيني تكارن تانن درة تيسني أكنتي خانة تساق بجنة أجي نجدي ديما. إيش شرف كان ناريني تي غني كوفا كبا غني ولا صدقة هولاف خدتين سها. غيوني نقول كم نف تديسات تمديسنا. هاي دم شو برجع واني سيامي في الصدقان مقيسة دبرستي وين سيمي انتلاتية حياة برجع الحمد لله يونيفرسيتي كنت هاتي خلي أكنت هاي تنتكش ما سموي بر أقبتي أنقف الدلين بيخوتي أكنت خلي هاتي بتشوفي بسكوتا وانا دادا هم دوغوتي في أكستي جيسني خلي لا أكست خطي جرتي هاي يونيفرسيتي تمت شرف كان يعني يونيفرسيتي أمبوز بيجي سني سندقين إنجيني يعني أرمايا تناس سلايتي ندي وداتي فرد ما في نفين يو فتنا فلديفتي بوليس جتكون بكاريفا منستير برنوت أتي دوليس نمان جيني أتي إسينو كزي سنتسيفين دولا نانجتنا دولو نولتو غرو وان نشايبا أمدرو والتاني انتلاتي أكزي سيني بفهمتين افته akka bakka hariifanaaf bootaa bakka hojjettunaaf qabaniis amma duruu waadaa naa galanii kanarraan ammas mucaa kiyyaa Usmaanis iyyaalticha kature sanan amman tana katar meeqa kuta kudhanitti kufe hojii naa naqanii hay Usmaan dalagaa argate akkasitti amma ni mindaallee hanga nyaatuun beekanii amma dhiisi jiruun teenyaati toltee jirti eega mootummaa misoomaa kanaa wajjin walitti hojjechuu eegale. yaa sharaf keenya mucaa kiyya tokko jira qaamata shan dalagaan qabatin yaa boonaan eetaa digriilee taqaalii san qaba kam jedha. Ay umaa tana siifin naqaanarra dhiisi jara hunda taataaqii fi milishaa agaazii fi federaala takka takkatti hunda isaanii wal beenaa maatu yooniin qaama kiyya siin jeewu hin kijibneewu. Sharaf keenya waan gaarii naamte galatoomi gaameenii ka'aate hayee. Awootteessu taa'e maali? Mucaasanii mee deemeetiin barbaada yookiin mucaasuu mana jiru ni barbaada. Hayee baalamne galgala hojjechaa nyaati nageetti. Hayyee bakka adeemu nageetti wal agarra.
Egaa dhaggeeffattoota keenya turtiin keessan nu waliin turtan qophii keenya irratti gammaddan abdii guddaa qabna. Tarii qopheessitoota sagantaa kana obboleeyyan keenya maashaallah jabaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Galatoomaa jazaa keessan rabbiin guddaan isiniif haa kaffalu. Tarii qophii keenya goolabuu keenya dura mata duree oduuwwanii obboleessi keenya Hamzaa Booranaa nu dhaggeessisa. Egaa turtiin keessan nu faana ta'u. Dargaggoon Abdulaziz Jamaal yeroo adabbii isaa xumuree mana hidhaarraa hiikame. Gaazexeessaa Salamuun Kabbadee dabalatee musliimoonni galmee Almaan Asaffaa jalatti himatamanii jiran guyyaa har'as murtee osoo hin argatiin beellamni isaanii guyyaa boritti akka jijjiirame beekame. Gurraandhala 27/2008 godina Kibba Lixaa Shawaa magaalaa Walisotti dhaabbatni Daarul Qura'aan marsaa afuraffaa fi imaamotaa fi barsiisota diinii eebbisiisee kan jiru ta'uu beekameera. Hawaasni musliimaa magaalaa Gondar irra deebi'uun ahbaashotaa fi likkeelee mootummaa salphisan. Magaalaa Dirree Dawaa naannoo Xishoo yookaan 3 kiiloo jedhamutti mootummaan maqaa investimentii jedhuun hawaasa Oromoo lafa isaarraa buqqisuuf manneen seeraan alaa diiga jechuudhaan mana jireenyaa hawaasaa diiguu yeroo jalqabetti hawaasni mormii kaasuu isaatiin qaamota garaa jabeeyyii federaalaatiin tarkaanfiin hawaasaa irratti kan fudhatame ta'uu beekame. Qaamonni garaa jabeeyyii mootummaa agaazii doormii barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa seenuudhaan barattoota 49 gubbatti miidhaa cimaa kan dhaqqabsan ta'uu beekame. Qondaaltonni mootummaa biyyattii kanneen murna bicuu Tigreen durfaman qabsoo sabni Oromoo geggeessaa jirutti muddamuun ergamtoota fi miseensota oppidiyoo maqaa qorannoo jedhuun bakka hedduutti muddanii akka jiran beekameera. Kabajamtootaaf hordoftoota dhaggeeffattoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiiwwan tokko lama jennee gama goolabutti kunoo dhaqqabnee assalaamu alaikum jennee jalqabnee jirra. Kunoo ammas nagaatti isiniin jechuuf deemaa jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaadhaa kan isinii dhiyeessaa turre ana obboleettii keessan Ummuu Bilaaliif akkasumas obboleessa keenya Hamzaa Booranaati. Hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti sagantaa keenya irratti yaada qabdan qeeqa qabdan gama toora waatsaappii feesbuukii fi telegiraam keenya gubbaadhaan nuuf erguu hin dagatinaa. Hamma sagantaa keenya guyyaa boriitiin deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Dunyaa dabnee fillee jiruun nafne rooba dachii jiisee midhaan keenya gogee marqa jiidhaa nyaanne kokkee nu duguugee kafee nu dheeysee gadinne nu siiqee kan feene nu jaare kan jaarre diigee waani ma wallaalle waani barakanaa takkaa hin mudanne waa rakkoo akkanaa manguddoof gaafanne seenaallee qoranne baasata baranaa hayyoon nagee faarsu shororkaan himamee akka namni laawaa mirgisaa dhiibame akbideensa hamaa itti dillinamee kaani dhagguurame kaan isa jeefame kan biyya ifiirraa roorroon ari'amee kan mirga fiilallabu humnaan ukkaanfame furmaanni dhabame malli wallaalame meecha kasaafadheedhaani hayyoonaa jaalatu direessi sammuudha dufaanaa dubbatu isatu hayyuudha haalinni haa qotu ganda ifii taa'ee jazbaa waanaa mooyu abbaa aangoo ta'ee afaaniin callisa gurra nun duuchinaa nutusinii beeka mirkan gaafatinaa hidhaafi ajjeecha humaan jeelawinaa shirateenya cufaa takkaa hin arkinaa usaa ukkaamama humaan dubbatinaa
آمين جاء فدا تنون نفت فتنا جتشايون غرسن سلما تلفنا سلما تلفنا لبون دوان أولتو سررتو باتي دين تنكر فما جلتم ففاتي أنكو إنقا فني أبابي أماتي كبجا ملكمني مرقنا مماتي إذن دررما أبان ماتي ماتي سمالي تلفنا نافي ما يبوتي سلما تلفنا نافي ما يبوتي سلما تلفنا سلما تلفنا نافي ما يبوتي